qabdan macaafa keenya boqonnaa 6. If you are with your Bible, take out from Proverbs chapter number 6. Jaanga 11tti dan dubbisa. As I am going to read it from verse 6 down verse 11. Ati namicha dhibaanana mee dhaqii mixii ilaali akka isheen itti jiraattu yaadaan qabii ogeessa ta'i. Isheen geggeessituu eegduu mootiin qabdu. Kana keessa ammoo waan ishee barbaachisu bona tuullatti. Nyaata seesh yeroo makariitti walitti qabatti. Ati dhibaanana amma yoomiitti ciifta. Hirriba keessaa yoom kaataa? Ciisuudhaaf harka kee walirra qaxxaamursitee yeroo muraasa mugdaa yeroo muraasa rafta. Iyyoomni akka sammuutti dhibaa'innis akka nama mi'a lolaa hidhateetti sitti dhufaa jedha harka mirgaa mataarra kaa'a. Maqaa Yesus Kiristoos ilma Waaqayyoo yaa Abbaa galanni si haa ga'u. Father, I thank you Yeroo qulqullaa kanaaf ulfaadhu. for this sanctified time. Nagaan walitti waan nu deebifteefis ulfaadhu. For you brought us together. Hafuura faarfannaa tureef ulfaadhu. For the worship. Dargaggoota yaastee fidde kanaaf ulfaadhu. For this young man, I thank you. Jiraataa dubbii kee nu barsiisi. Teach us your living word. Adaraa yaa Abbaa sin kadhadha. Lord, I pray to you. Sagaleen kun jireenya dargaggoota kanaa haa geeddaru. May this word change the life Geeddaramsa hafuuraa keessatti of argan. of this young man. Gaa'ilaan geeddaramanii, May they be changed hafuuraan geeddaramanii, spiritually, yaa Waaqayyo mul'ata fudhatanii. and may they receive vision. Mootummaa kee keessattis jireenya isaaniifis maatii isaaniifis biyyaafis And may they be nama bu'aa buusu taanee argaman. fruitful for their families. Wanti abjuuf mul'ata isaaniif kaagatee Whatever confused akkasumatti them akka isaan ba'anii golan godhu. and their vision, Raawwatee guyyaa kanaa kaasee ejjeta miilla isaanii jala haa galu. may it be under their feet. Boojuun isaanii haa galu. May their sports be restored. Sammuun isaanii immoo sagalee kanaaf dammaqaa haa ta'u. May their mind be alerted. Gurra dhaga'uuf hafuura fudhatu kenniif. Give them open heart. Dadhabaa kan dhufan humna waaqarraatiin haa chaarjaan. May they be charged. Nama haaraa taanii as keessaa gad ba'an. And may they be renewed. Maqaa Yesuusiin ameen. In the name of Jesus, amen. Nooraa ta'a. You may be seated. Dubbii Waaqayyoo gabaabaatti sin barsiiseen sinii kadhadha. So I will shortly teach you from the word of God and I pray for you. Yoo ogeessa taatee mixiirraa baradhu waan jedhuun sin barsiisa. So I will teach you from the subject entitled, If you are wise, learn from ants. Yoo ogeessa taatee mixiirraa baradhu. Learn from ants and be wise. Macaafni qulqulluun ogeessi akka Salamoon biyya lafaa kanarra hin jiru jedha. Bible tells us there was no as wise as Solomon under this sun. Sabab isaa namni barachuudhaan beekumsa argataa, ogummaan garuu kennaa Waaqayyooti. Because knowledge can be harnessed through education, but wisdom belongs to God. Barumsaan ogummaa waaqarraan dhufu. Educationally, you can't obtain or harness divine wisdom. Fakkeenyaaf fudhattanii yoo ilaaltanii dooktariin fayyaa sijaaraa xuuxuun caatii qaamuun akka nama miidhu beeka. Kanan godhiniin fayyadamin jedhee isinitti himaa of immoo tunni fayyadamu argitu. Sometimes medical doctors may inform you that smoking cigarette is harmful, but you will catch them smoking by themselves. Akka inni nama miidhu beekumsa isaa qaba moo hin qabu? Hasn't he the knowledge? Beekumsa isaa qaba. He has the knowledge. Ogummaa waan hin qabneef garuu of oolchuu hin danda'u irraa. But because Yookaan of of eeguu hin danda'u. the lack of his wisdom, he couldn't spare himself. Ogummaan kennaa Waaqayyooti. Wisdom is God's gift. Iyyoob 12 ogummaa barsiisuuf hubachiisuun kan isaatiidha. Giving teachings and understandings belongs to him. Ogummaan barsiisuun gorsuun kan isaatiidha. Counseling, giving teachings and understandings belongs to him. Mee Iyyoob 12 dhaqeessinii dubbisaa. Let me read that verse for you from the Bible. Iyyoob 12:13 ogummaa fi aangoon kan Waaqayyooti gorsuuf hubachiisuun kan isaatii jedha. Ameen jedhamee. Ogummaa fi aangoon kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Gorsuuf hubachiisuun kan isaati jedha. Says, with him are wisdom and strength. He has counsel and understanding. Ogummaan waaqarraati. Wisdom is from heaven. Mana barumsaa itti Salamoon barate kolleejjii yuunivarsiitiin itti galee hin jiru biyya lafaarra. Garuu Waaqayyoorraa barate.
There is no biblical evidence that tells us Solomon attended his school at such school or at such universities, but he had those all wisdom from heaven. Isaayyaa 54 lakkoofsa 13 ilmaan kee hundinuu Waaqayyorraa kan baranin ta'u yeroo nagaan ilmaan keetii guddaa ta'a jedha. The Bible also Afurri sin barsiisu har'aa kaasee gara keessana dhufu dhiiga walichaatiin. in Isaiah, your children shall be learned from the Lord, and their peace shall be so great. Barsiisaadha afurri Waaqayyoo. The Holy Spirit of God is a teacher, Ilmaan Waaqayyorraa baratu. and children of God learn from him. Ergaa Yohaannis duraa 2:20 isin isa qulqulluu sanaan waan dibamtaniif isin hundumti keessan beektotadha. The Bible also says in 1 John chapter number 2 from verse 23, because you were anointed by the Holy One, you are all wise. Dabartanii achuma sayyiduraa Yohaannis 2:28 immoo yoo dubbiftan On the same inni chapter, qulqulluun sun sin keessa waan jiruuf kan biraa sin barsiisuu sin hin barbaachisuudha. on verse 28, it says, Raasu astamaariina ofii isaa barsiisaadha. because the Holy One is in you, you ought not to need somebody to teach you, because the Holy Spirit himself is a teacher. Kanaaf Salamoon akkas jedha ogeessi Salamoon. Solomon, the wise man, Inni Waaqayyotti barate. man who learned from the Lord, has said this: Nama dhibaadhaan you sluggard man, dhaqii mixiirraa baradhuudhaan. go down to the ant and learn from it. Mee waan sinitti mana dhaggeeffadhaa. Let me tell you something, attend me very Akka well. bifa Waaqayyootti akka fakkeenya Waaqayyootti kan uumame namadha malee bineensa miti. It was not a wild beast that was created after the image of God, Silaa bineensatu namatti barata malee namni bineensarraan baratu. and that's why it ought to beast to learn from man, but God said to the man, go to the beast. Nama dhibaadhaan dhaqii mixiirraa baradhuudha. To the sluggard man, God said, go down to the ant, Mixiin uumama dadhabduudha. to this weak nature. Dakkaamaa fixiratoች ናቸው. Ants are weak nature. Uumama dadhabaa jedhaman keessaa mixiin ishee tokkodha. They are one of the weak nature. Garuu ogeettiidha jedhama caafni. But the Bible says they are wise. Mootii ishee geggeessu hin qabdu. They don't have a ruler, Mootii karaatti argisiisu. a kings to lead them, Kan ishee geggeessu. to guide them, Kan ishee bushu hin qabdu. and to govern over them. Tikee ishee tiksu. Nama ishee eegu hin qabdu. No keeper, no shepherd. Garuu mixiin ogeettiidha jedhama caafni qulqulluun. But the Bible says that ant, weak creature, is wise. Maaliif ogeettiidha jedha weettanii? If you say why, Caamsaarra dhaabbattee bona beekti yookaan har'arra dhaabbattee bor beekti. it can determine its tomorrow from today. Dhalli namaa akkuma horii duwwaa ba'ee galee nyaatee jiraatee du'a miti. Dhalli namaa har'arra dhaabatee bor beeka. Dhalli namaa mul'ata qaba boriisaaf. Galmatti deemu beeka. Mankind ought not to live for today only, but he is ought to forecast his future from today, because he has a vision. He can determine his goal. Bara darbe waa sinitti meera warri jirtan. If you were here in the last year, I have told you something. Barri dargaggummaa kun bara biyyi lafaa sin barbaadu. Bara seexannis sin barbaadu. Bara Waaqayyo sin barbaadu. Barbaacha sadii gidduu jirtu. This young age is the age at which the world God and Satan sought after you. Yoo ogeessa taate biyya lafaafis hin argamtu. Seexanaafis hin argamtu. Isa si uume isa uumamte kaayyoo keessana Waaqayyoof argamtee dabarta. If you are wise, you will not appear or sought for Satan or Dargaggummaa keetti cabdeetta taanaan immoo deebitee nama ta'uu hin dandeessu. for the world, but for the Lord. Jireenyi kee hammadha. If you are broken right now, you cannot be men in the Yaanni future. galgala dhufa, humni ganama dhuma. You may have the mindset later Mee waan an jedhaa jiru warri isinii galaa jiru. and lose your energy now. Mee warri isinii galaa jiru karaasaa. Irraan deebi'a. Yaanni galgala dhufa, humni ganama dhuma. The idea may come for you at the end, but Hojjechuun yoomi? The Amma. energy. Barachuun yoomi? Waaqayyoon tajaajiluu yoomi? Fiiguun yoomi? Hamma. the idea may come for you in the future, but you have an energy now, an energy to run, an energy to work in. Amma jireenyi kee masmara tooraa haala kaartaa jireenyaarraa badeera taanaan boodatti deebi'uun si rakkisa. If you are misled today, it will be difficult for you to come back to the direction in the future. Karaa kee qajeelfachuun
toora jireenya kee sirreeffachuun hammadha yeroon. Now is the proper time to you to prepare your ways to the future. Seexanni irraa si gateera taanaan foonni irraa si gateera taanaan guyyaan kee dabarre kanaaf Waaqayyo guyyaa kana si qopheesse siin karadha harkaa si baasa Waaqayyo. If you were astrayed by Satan and by your flesh, now God is talking to you. Return to the proper way now. Mixiin uumama dadhabduudha garuu har'arra dhaabattee bor beekti. The ant is the weak creature, but it can determine its future from today. Dhalli namaa waa sadii beekuun dirqamadha. And it is an obligation to mankind to learn these 3 points. Eessaa akka dhufe beekuun gaariidha. His background, from where he came, Yookaan ka'umsa isaa jechuu kooti. his foundation. Lammaffaan maalirra akka jiru hamma jechuudha. Hamma maalirra akka jiru hubachuun gaariidha. He has also to understand his current status, where he is now. Sadaffaan borii isaa fiiwuchariitii isaa garamitti akka deemu beekuun dirqamadha. And thirdly, he has also to determine his future. Seenaa saba Israa'el qorattaniitu yoo ta'e If you have read the story of Israelites, macaafa abboota firdii boqonnaa tokko kaaftanii gaafa dubbiftan if you have read from Judges chapter number 1, Israa'eloonni warri Gibxii ba'an karaatti waan dhumaniif jedha. Dhaloonni Waaqayyoon hin beekne karaatti dhalatanii garuu Waaqayyorraa deebi'an jedha. Dhageessanii? because Israelites were finished by the way, the generation that has no knowledge of God were born after them. Dhageessanii waan jedhe sidii galeera. Have you heard? Warri garbummaa waggaa 430 jalaa ba'anii maalitti akka furaman maal keessa akka ba'an beeku immoo hin beekan beeku. Warri karaatti dhalatan garuu rakkina biyya Gibxi garbummaa biyya Gibxi beeku hin beekan. Kanaaf dhalooti Waaqayyoon hin beekne ka'ee jedha. Waaqayyorraa garagalanii gara waaqa tolfamaatti deebi'an. Molokiin waaqessuutti deebi'an. Maaliif karaatti dhalataniga? Dhaloota karaatti dhalate hin ta'inaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Nama simbira jiruun dhaloota karaatti dhalate hin ta'in jedhaani. Yeah. May you never ever be children, those who were born by the road. If you have studied the story of Israelites who were freed from the captivity of 430 years, killed by the road, and a generation that has no knowledge of God were born by the way. Because they weren't new what God has done for them, they worshipped the idols. And may you never ever worship the idols. Warri karaatti dhalatan kuni lafa kaan hin beekan. Israa'eloonni warri Gibxii gaambaan garuu ka'umsa isaanii beeku. Maalitti akka furaman eessaa akka kaan beeku. Jarri garuu karaatti dhumani. Waan sinitti hima. Namni waa sadii beekuu qaban siniin jedhe miti lafa ka'e maalirra akka jiru garamitti immoo akka deemu. Kanan beektan taanaan garuu akka makiinaa fireenii kutee taatu. If you don't know from where you are now and to where are you going, you are like a car without a brake. Amma waan sinitti immoo barbaade fakkeenyaaf hangara kana dhaqeen. And I want to tell you something, for I was mentioning this as an example. Nama dhibaadhaan dhaqi mixii irraa baradhu jedha Salamoon. Solomon said to the lazy man, you sluggard, go down to the ant and learn from it. Nama dhibaa beektu akka jedhu macaafni qulqulluun namni dhibaan jedha buddeena kutatee ittoo keessa cuubbateetudha gara afaan isaatti geessuu yaaddaa'edha. Macaafa jedha namni dhibaan jedha buddeen kutee harka isaa ittoo keessa cuubbatee afaanitti geeffachuu maal ta'a yaaddaa'edha. You know the sluggard, the Bible tells about that man. He will dip his hand into the bowl to eat, and he will tired of even to get back his hand to his mouth. Hindee'uun fakkeenya gaarii yaadadhe. I have an example. I remembered some example. Yeroo mana kana ijaarru jechuudha waldaa kana. As we were building this church, Fooqii isa fuulduraa biiroo asii olii kana gaafa ijaarru warra achi keessaa kan siraa hojjetan fooqii irraa gadi bu'anii shintibeetii achi dhiquu yaaddaanii haayilaandiitti fincaan guutanii gaaf tokko tuuni waa laaluwanii isas natti tokka'u ajaansaa. Gammee wajjin fuunee gammeen ammas hin jiru. Gammee wajjin gadi guurree ilaalaa dhaloota akkasii dhaloota mana keessatti fincaa'u jechuudha. Dhibaa. Akkan gaafa sana gadde takka gaddeen beekon. Maaliif abaarsi kana caaleen jiru? Abaarsi kana caaleen jiru? there is no greater curse than being sluggard. Macaafni maal jedha beektu? Do you know what the Bible says?
macaafa lallabaa boqonnaa 9 lakkoofsa 10 dhaxxanii yoo dubbiftan. If you read from Ecclesiastes chapter number 9 from verse 10, iddoo lafa jalaa lafatti dhaquuf jirtu sanaa waa hojjechuu, waa qopheessuun, waa yaadanii karoora baasuun hin jiru waan ta'eef waan hojjechuu beektu dhibaa'ummaa malee hojjedhuudhaan humna bor rirmi nyaatu warra hin dhibaa'iniidhaan bor maaltu nyaata? Rirma nyaata hin dhibaa'iniidha. Maqaa Yesuus ilma Waaqayyoon warras jirtan galgala kana mee harka mataarra kaa hafuura dhibaa'ummaa isinirraa garagalcheera dhiiga olichaatiin. may the spirit of laziness be Kana garaarraa broken, fudhattu ameen jettanii hafuura dhibaa'ummaa isinirraa garagalcheera dhiiga Yesuusiitiin. thrown down of your life by the power in the blood of Jesus Christ. That is why the Bible says in Ecclesiastes chapter number 9 from verse 10, whatever your hand is finds to do, do it with your strength, for there is no work or planning or knowledge or wisdom in shell or in the deep. Mee afaan Oromoo isaa dubbisi ooti. Wanta harki kee hojjechuu beeku hundumaa humna kee guutuudhaan hojjedhu. Iddoo lafa jalaa lafa dhaquuf jirtu sana hojjechuun, itti yaadanii waa qopheessuun, itti yaadanii waa qopheessuu jechuun karoora baasuu jechuudha marra. Karoora baasuun beekumsi ogummaan isin jiru. Ogummaan isin jiru. Lafa jala har'a karoora baasuun, har'a hojjechuun, har'a fiiguun, har'a barachuun, har'a cabsanii hojjechuun. Amma baay'een keessan gaafa diiviin isinii ba'u akka nama mana Waaqayyoo kan mootummaa Waaqayyootti galuutti gammaddu mitiin jedhe. Abaluu ko biyya alaa ba'uu fi Ameerikaa ba'uu fi jedhu. Ameerikaa kana birriittuu lamee taa'ii. Gabaan dhaqanii argine farsoo qabdi jedhe dur gaafa mammaa ka Oromoon waan guddaa miti maal qabdi? Gabaan dhaqanii argine maal qabdi? Farsoo qabdi. Waan guddaa miti. Ama isa dhaxxanii biyya alaatti hojjettan yoo asitti hojjettan maal isinitti fakkaata? Wurdeetu nama himasilo salphina isinitti fakkaata. Amma sitti kophee haxaa'uun hojii maaliiti? Hojii gaddeebi'ummaa fakkaata. Inni kophee haxaa'u maal argachuuf yaa? Seenan jedhaa jira. Birrii argachuuf. Inni dooktarinoo? Birrii argachuuf. Ati maal ta'uuf baratta? Birrii argachuuf. Thank you. Thank you. Let me summarize what the prophet was saying. He was saying from Ecclesiastes chapter number 9 from verse 10 that says, whatever your hand is find to do, do it. Do with your strength, for there is no work or planning or knowledge or wisdom in Sheol, the place where you are going. Because of this, today is the right time for you to plan to the future, to work in. So diligently work in. Don't look for DV or visa, because wherever you are planning or eagerly looking for that, you are not going to sit and gain money. If you are going to do business there, do business here with all energy you can do. Kanaafi That's why. humna borrirmi nyaatu warran dhibaayinaa. Don't be lazy with the power that will be devoured tomorrow. Waa'ee dhibaa'ummaa kana karaa lama isinitti haasa'a. I will speak to you from two sides or from two directions concerning this laziness. Ituun isa isinitti haasa'in dura fakkeenya 19:24 Proverbs 19:24, the Bible says, namni dhibaan harka isaa waciitii keessa kaa'aa garuu gara afaaniitti iyyuu danda'een deebifatu jedha. a lazy man will dip his hands in the bowl and even unable to return his hand to his mouth. Waa lama isinitti hima dhibaa'ummaan kun tokko dhibaa'ummaa hafuuraa lama dhibaa'ummaa foonii. There are two dimensions of laziness, the spiritual wise and the physical wise. Dhibaa'ummaa maaliin jedhe? What types of Meesa jalqabaan isinitti hima dhibaa'ummaa hafuuraa. The spiritual laziness. Eewun naa ibsa dhibaa'ummaa hafuuraa jechuun. Can I? Mee carraan isinii kenna. Eewun naa ibsa. Can I have somebody to explain for me spiritual laziness? Eewun naa ibsa isin keessaa kottu. Kan biraa jiraa? Another. Isinin qoruun sodaate naanoo. Kottu. Meerre. Kottu babbaa. Okay. Maa jechuudha dhibaa'ummaan hafuuraa? Dhibaa'ummaa hafuuraa jechuun kadhachuun jaallatu garuu sooromuuf fedhii guddaa qaba. Sooromuu barbaada, kadhachuun immoo hin jaallatu. Sooromuu barbaadaa? Kadhachuun immoo hin barbaadu. Ati maal barbaadda ofii kee? Kadhadhee milkaa'uun barbaada. Maalitti milkaa'u?
Afuurattis foonittis. Okay, kadhachuun jaallatu sooromuu jaallata. Kun dhibaa'ummaa hafuuraati. Okay, fayyaa ta'e yaa ta'u. Dhibaa'ummaa hafuuraa jechuun yeroo qabutti yookaan sa'aatii qabutti sagantaa addaan baafatee kadhannaadhaaf hafuura isaaf kan ta'u kadhatu. Yaadni isaa guutuun gara foonitti godhatama, gara biyya lafaatti malee gara isa waaqayyoo. Sirriidha kadhachuu dhiisuun tokko dhibaa'ummaa hafuuraati inni dubbateera. Kan biraa qabda kanarraa adda kan keessa sirriidha. Shi jedhi itti fufi. Eessuma kana jechuudha. Kan biraa qabdu fayyaa ta'e taayi deebiin kee sirriidha. Mee waa tokko sirriitti waggaa 97 jechuun waggaa meeqarraa? Waggaa 19. Yaa waggaa 19 sagantaa wayii dhanne mucaa tokko wajjin mucaa hiriyaa koo wajjin konferensii wayii dhaqne. Innaa ani xinnooma sa'aatii lamaan caalu karaa deemne waan ta'eef dadhabeen gadi ciiseen ka'een halkan walakkaa tuman kadhadhu barii 10 ta'e halkan keessaa amma kana horaftee kaateen kadhattuu hin jedheen borosii kadhadhaarra naa kadhadhuu naan jedhe. Daboodha amma kun daboo haramaadhaa. Innaan 11tti sittan bu'e. Maali sitti meeraan borosiin kadhadhe miti sarraanaa cufeedhe. An kadhannaa koo kadhadhee fixeen sa'aatii 12 taanaan shaaworii galee buna wayii dhugnee sagantaatti deemne. Amma isuma naqu gaafan waldaa seexana duwwaadha akka jirutti gaafan hifadhu manuma guutuutiyya. Innaan gurbicha sana bira bulee dhaqee ishee tokko keessaa bayi jedhee gaafan harkarra kaa'u gam isa gootu shanan kana afaan buufatte. Ali du'eeraa kottu naan jedhe. Boran dudda sii baasaan jedheen. Fakkeenyaaf asinitti waan isinitti haasa'amna. Namni baay'een waan yeroo dhabeef kadhachuu dadhabaa. Many people Namni baay'een waan yeroo dhabeef macaafa qulqulluu dubbisuu dhiisaa. are not praying. Yeroo bararraa maaltu fudhatee jira? Mee namni kormeennaa deebisu. Shillimaata argata. They lack time to read. TikTokii, Facebookii, fayyaa ta'e. Mee harka walitti naa dhaafi. But they are giving their time to TikTok, Facebook. Sammuun hojii hin qabne biiroo seexanaati. Namni hojii hin qabne nama hojii hin qabnetti maaltu bu'a beektu? Aasaaf nyaatatti buusa nama hojii hin hojjennetti. The idle mind is devil's business. Soba moo dhugaan? That is why idle Namni man, hojii hojjennee qoricha dubbii qoricha nyaataati. the idle man is Nama hojjennetti maal buusaa? Faabrikaa nyaataaf faabrikaa haasaati. ever eating and ever talking man. Hojiin hin dhibee garuu Is it because of isa lack hojjetuuf of hojiin hin dhibne. work? Isa hojjetuuf hojiin hin dhibne. For the hard worker there is plenty Amma of baay'een work. keessan amma maal ta'uu barbaaddu ummatu isiniin jedhe yeroo baratanii fixan. Amma namni baay'een isuma laa barcumarra taane akka naannessaa oolan barbaada laa. Miti yoo innoo durafe. Many people are looking for official work, Amma abbaa tobbaasa. but now is for you to work by yourself. Dhibaa'ummaa hafuuraan isinitti haasaa waa muraasa. Let me share for you little things concerning the spiritual sluggishness. Mee waa masa kan biraa dhiisaati amma sin dargaggoota. Inni dhiiraas hiriyaa durbaa argachuu fi gadhiisii bakkee keessaan jedhamitiyan. Gaa'ila sirrii argachuu fi isheen durbaas gaa'ila dhiiraa sirrii argachuu fi har'uma kaatanii har'uma naman fuudhattanii kaatanii futuyi. Yookaan har'uma hirmattanii futu. Maaliif? Seera karaa miti kaa. Miiltummaa yeroo dheeraati. Haasa wal jijjiiruun jaalalli sirriin gaafa jiraatu walii wajjin adeemsa adeemamu booda gaa'ilatti dhuftu. Soba moo dhugaadha? Dhugaadha. Hiriyaa sin qabdanii har'a lafaa kaatanii anarra namicha kan boleessa kan argee kun hiriyaa koo ta'ee wajjin hin adeemu. Hin ta'u. Namumti isin hiriyaa godhattanii adeemsa yeroo dheeraa karaa dheeraa wajjin deemtaniiti. Waaqayyotti firoomuu kan barbaaddan sanbataaf roobii duwwaa waldaa dhuftaniiti? Miti. Waaqayyoo sagaleedha. Sagalee kanatti firoomuu sinirra jira. Kadhannaadhaan gooftaa wajjin haasa'utu sinirra jira. Hiriyaa gaafa rakkinaa, fira gaafa rakkinaa na bira gaa jettee ati eeggattu sun
isati yeroo dheeraa wajjin hidhata cimsatte dhaam wajjin firoomatti cimsatte hidhannaati wajjin qabdutu gaafa rakkinaa obboleettii koo obboleessa koo jedhee si bira ga'a. Yesuus mana Maartaa fi mana Maariyaamitti maal taa'edha? Eeyyunnatti maal taa'edha? Maal taa'edha macaan? Inni deddeebi'edha miti. Maariyaamiif Maartaan fira isaa turan fira safooniitu hin taane. Kanaaf gaafa Laazaar du'e Yesuus maal jedhe? Kottaa fira keenya Laazaariin nannee maal goonaa? Kaamna. Yoo irratti firoomtedha gaafa rakkinaa kan inni si bira ga'uu danda'u. This is how it has to be. Even physically, to engage in marriage, you have to create an intimacy with your spouse. Likewise, to call God on your due time, you have to create an intimacy and a strong relationship and a fellowship with Him. That was what was happening to Martha and Mary because they were friends to Jesus. The Bible says He used to go to the house of Martha and Mary always. And that is why when Lazarus died, He said, let us go and wake up Lazarus, our friend. Yesuusitti firoomte If you are fira intimate, dubbii isaa taate kadhannaadhaan dubbii Waaqayyoo nyaachuudhaan Yesuus gaafate jettu gaafa rakkinaas gaafa girraas gaafa gaariis siif awwaata fira keeti waan ta'eefin. Arra baay'een nama akka inni sila dubbate hojiin namaa inni guddaan hojiin dargaggoota arra maal ta'eera? Tiiktookii ta'eera, Feesbuukii ta'eera. Achirraa maaltu argama natti maa? Maaltu argama achirraan jedhe? what do you get Waajiraan jedhe from social media? hin jiru. No gain. Gurbaa tokkoof intala tokkotu barreen gaddaa walii kan attamitti wal fuutan dur jennaan feesbuukiidhaan wal fuuneenaan jedhe. Feesbuukii wal fuudhanii silas wajjin jiraa ture feesbuukii gargar diiga malee. Hin ta'u. Many young men are chasing social medias, but there is no profit in it. Suusii dhugaatii duwwaa miti irra kan jiru. Suusii caatii duwwaa miti. Suusiin feesbuukii sinirraa hiyyee aboo maqaa Yesuusiitiin. I rebuke not the addiction of chat and alcohol only. I will also rebuke that addiction of social media, and may it shout and cry out of Mee you. amma mee baay'een nama guyyaatti feesbuukii kana garagashaa wantumti gaarii immoo hin jiru. Isa du'e faa fidanii du'a namaa achirra kaa'u. Qullaa namaa achirra kaa'u. Waanuma gaariillee waan nama fayyisu hin jiru. Isa akka garagashu akka mee dubbii kana laa akka garagashaati. Akka garagashaa. Yookaan waan isin fakkaatan sinitti himaa. Waan isin gochuu qabdan sinitti himaa. Gara isinitti adeemuu qabdan sinitti himaa. Mee fira kanaa ta'a. Let you Mee haa ta'u warri jettan. create an intimacy with Fira this. kanaa ta'a. Great intimacy with Nagama. the Word of Fira God. kanaa ta'a. Be friend with Yeroon it. keessan kanaa wajjina ta'u mee kazzii gaaraa yoon. Let your intimacy Yoodhuma jilbeenfachuu dadhabdan mee saatii daqiiqama soddomaaf kana dubbisuu bara. and fellowship be Of with the of Word. argattu jireenya keessan of argitu walafa jirtan maal akka fakkaattan garamitti akka deemtan maal akka dabarsitan kun of ilaalii jireenya keenyaati. Mastaawuti keessatti of ilaallee rakkina nurra jiru argina minee yeyootaachiin mastaawut nu This is the mirror of our life, and we can see ourselves in it. So be the friend to the Word of God, for He will tell who you are. Arra baay'een keessanii rakkinni gaafa sinitti dhufu qorumsi gaafa sinitti dhufu qorumsa sana mootanii darbuu hin dandeessan. Maaliif? Jireenyi keessan haala irratti kan hundaa'ee jirudha malee beezikii macaafa qulqulluu irratti miti. Kanaaf namoonni dargaggoonni baay'een bara kana suusii bira darbuu hin danda'anii rakkina isaan mudatan mo'achuu hin danda'anii achumatti qabamanii hafu. Qabamtee akka taftuuf miti Waaqayyo. Cabsitee akka dabartuuf si waame Waaqayyo. Cabsanii darbuun immoo feesbuukii irra ooluun miti. Waa laalaa ooluun miti. Bakkee irra deemaa ooluun miti. Sagalee Waaqayyoo nyaachuudha. Kadhachuudha. The reason many young men fail to succeed is that their foundation was not on the biblical scripture. Rather, they were founded on social medias and the circumstance they were surrounded by. And the mystery of success is not in social medias. It is in the Bible through the prayer to the Lord. Gowwaan bishaan bukkee dhaabatee maal taa'edha Oromoon? Dheebota. Bishaan bira jira garuu maal ta'a? In dheebota. Buddeenni jireenyaatu sirka jiru fayyina dheebotta, kadhannaa dheebotta, raajummaa dheebotta, ayyaana dheebotta. Garuu buddeenichi minaanichi sirka jira moo hin jiru? Jira.
Isqeel 3:1-3 dubbisa. Some people may be thirsty for the grace of the Lord, for the anointing, despite they do have the Bible, the pack of this all. That's why the Bible says in Ezekiel 3, if you take it from verse 1 down 3. Waan an jedhu kun adaraasiniif agalu yeroo nu keessa jirru kun yeroo hamaadha. Isa hamaa keessaas gara saamaatti deemaa jira. We are going from terrible to the most terrible time. Gadheedharraa gara sagadeetti deema jedha macaafni. So we are moving from the worst to the worst. Isqeel akkas jedha macaafa maramaanaa kennee nyaadhu naan jedheedha. Nan nyaadhee garaa koon guuttadheedha. Garaan si na guutu har'aa kaasee. Dhaloota irraa maaltu guutee jira? Dubbiidhaa, jallina, hammeenya. Qooda kan si guutu badhaadhummaan sagalee Waaqayyoo si haa guutu. Nama si bira jiruun badhaadhummaan sagalee Waaqayyoo si haa guutu jedhanii. May the riches of the word fill you. Ezekiel said in his book 3:3, he said to me, Son of man, feed your stomach and fill your inward part with this scroll that I gave you. So be filled with the scroll, with the word. Sagalichi immoo fayyuma nama guutaayi. And the word will not Nyaachuudha mini. fill you Dubbisuudha. just. Dubartii tokko durii beddellee waldaanuman ture hafuuramaa ture deebi'ee rakkisarraa. Inni iyyisiisa. Ammallee gooftaan gargaaree durba fakkaatti beektaa dur warri dur jiran ishee aaressi Waaqayyo bara darbe argeera paasterratti. Macaafa ishee gaafa qabbanee ilaalu macaafni ishee Luukee 3 Isqeel sun nyaatamaadha. Maaltu akkas godhe kana raamatuun jedheen nyaaddoodha miti reekutee nyaadheetti. Waraqata nyaachuu miti dubbichi. It is not dealing with. Dubbisanii ittiin guutamuudha. Qolaasaayis 3:16 dubbiin Kiristoos akka badhaadhummaa isaatti si na guutuudha. Si haa guutu nageessaa. Eating the word of God is not eating the paper. It is being filled by the word of God. That is why the Bible says in Colossians 3:16, may you be filled by the riches of the word of God. Mee guuttaarra waan sirriitti himaa. Let me tell you something today. Waan sirriitti himu mee warri dhaga'uu barbaadan harka ol qabaa. Mee guyyaatti irraa kaasaa mee guyyaatti xiqsii 3 dubbisaa. Mee kan jedhe 3. Let me invite you to read at least 3 verses per day. Mee nama mee kaalkuleetii baasaa baayisaa 3 baayisuu 30. Let you calculate this. 3 times 30. 3 baayisuu 30. 3 times 30. Guyyaa 365 immoo baayisi. 3 times 365. Meeqata? How many verses will you read per year? 32,000. Macaafni qulqulluun kun boqonnaa meeqa boottanii bar tokko ideera boqonnaa 1,100 wayidha yoon dagachuu baadhe. 2 keessa deebi'uu dandeessu utuu guyyaatti xiqsiisa dubbiftanii waggaatti macaafa kana si'a 2 keessa deebitu. If you read at least 3 verses per day, you may revise this Bible at all twice per year. Mee tuusobin dhugaa nama dhugaa dubbatee fi waan kennan da'u. Mee namni guyyaadhumatti xiqsii 2 nan dubbifadhaa jedhu mee harka ol qaba. Can I have somebody who read at least Tuusobin 2 verses per day maqaa Waaqayyoo isin qabeera tuusobin harka ol qaba warra akkasii. without any lie? Nama 5. Okay. Ishii torbanitti immoo kan tokko dubbifatta macaafa. Okay. Per week at least 1 verse. Durduun jedhe namicheedhan. Long ago says narrator. Namichatu warra namoota gidduu ciisaa iyyuu waraabessi dhufee miilla qabate. Ansilan du'eem jedheedhani ol ka'ee ofirraa ofuu dadhabe. Maqaa Yesuus Kiristoos. In the name of Mee warra nagaarta. Please. Maal taatan? Mee atuu sobin dhugaatti Feesbuukii warri ilaaltan merka ol qabaa. Sirriitti. how many of you use Atamaan or laaltu? see Facebook per day? Dubbiftaa macaafa immoo? Maal harka ol qabu diddaree amma? Mee harka ol qabaa warra. How many of you see Facebook per Ilaala day? gaa amma Feesbuukii ilaalu hundinuu ilaala. Can you take Guyyaatti meeqa ilaaltu isa? how many times? Baay'een keessanuu shinti beetuu dee saayii tokko irra teessu maaliif achi teessan ilaaltu waan ta'eef. You are seeing Facebook even being from the toilet. Waan sinitti hima.
Let Waan me isinitti himu. tell you something. Nama ta'uu barbaaddu yoo taatan If you want to be matured, gorsadhas barsiisadhas jireenyadhas waan isinitti himu kun. what I am telling you Kottaa is ofitti deebi'aa dammaqaa. counsel teaching. Kottaa hiriyaa feesbuukii ta'uu dhiisaati. Hiriyaa dubbii waaqayyoota. Be Hiriyaa friends. yeroon jedhu ittiin of qixxeessachuu qabu. Itti firoomaa, itti michoomaa. Meeroo keessa waaqayyo wajjin dabarsuu bara. Nama taatu yoos hin baddu yoos yoo namni bade iyyuu hin baddu. Hafuura sirraa teessee pilaanii sinirkaa gate mee qabaa sammuu keessan. Sinirraa dha'eera humna dhiiga Yesuusiitiin. May that spirit be broken from you. Sinirraa dha'eera humna dhiiga Yesuusiitiin. I rebuke that spirit from you by the power in the blood of Jesus Christ. That spirit of wonder that has been wandering you over social medias than the word of God. Dubbiin waaqayyoo kuni jireenyadha. Namni jireenyatti qoosaayi. Do you mock to your life? Because this word of God is life. Keessa deebii 32. In Deuteronomy 32, 44 hanga 47tti. if you read from verse 44 down 47, Meena duuka dubbadha. somebody read this verse with me. Museen Iyyaasuu ilma Nuuniin wajjin dhufee dubbii faarfannaa kan hundumaa sabni kun akka dhaga'utti itti dubbate. Museen dubbii kana hundumaa guutummaa Israa'elitti erga himee booda dubbiin har'a isin hin beeksisu kana hundumaa garaa keessan keessa kaadhaa. Eessa meena duukal fudha dubbadhaa garaa keessan keessa kaadhaa. Ijoolleen keessan dubbii seeraa kana hundumaa gaarii godhanii akka eeganiif abboomaa. Dubbichi jireenya keessanii malee dubbii isiniif waa'ee hin baafne miti. Meena duuka jedhame dubbichi jireenya kooti maleedha. Dubbii waa'ee naaf hin baafne miti jedha. Dubbichi maal keessan jireenya malee dubbii waa'ee hin baafne miti. Itti fufeen dubbisa. Dubbichi jireenya keessan malee dubbii waa'ee isiniif hin baafne miti. Dubbichaanis biyya Yordaanos ceetanii qabachuuf jirtan sana keessa bara dheeraa jiraattu. Waaw! Waan isinitti himamee dhagaa. Feesbuukiin irra nama fayyise hin qabu. Nama maraache malee. Nama sammuu balleesse malee. Nama ilaalcha balleesse malee. Amma inni kaanii jiruu waan hin qabneef achumatti ol bahee nama arrabsaa oola. Arrabsaa oola. Nama shuumaa oolu achitti ol bahee nama shaaraa oolu. Garuu immoo hin ta'a. Hin ta'u abjuun bara beelaa maali dhadhani? Buddeena dhani. Abjuun bara nama farda barbaadu gurratu gurum jedhanii baastarratti. Farda barbaadu waan ta'eef. Minyootiidhaan hawwiidhaan wanti dhufu hin jiru. Ol bahanii feesbuuk irratti dubbatanii wanti dhufu hin jiru. Yoo nama balleesse malee waan nama gargaaru hin qabu. Dubbiin waaqayyoo si tolcha malee si balleessa. Si fayyisa malee si ajjeesa. Si kaasa malee gad si buusa. Dubbichi siif jireenya keeti. Meenaaf jireenya kooti jedha iyyaati. Mee fudhadhaa laala. Namni gara wanta isa balleessuutti fuula kennaa. Isa isa gargaarutti immoo dudda kenna. Kottaa deebi'aa dhaloota koo isiniin nan jedha har'a. Isa balleessuutti dudda kenni. Isa si fayyisu sagalee waaqayyoo fuula kee kenni. The word of God is life, and may you give your face to this life-giving word of God, and may you give your back to what will destroy you. That's what the Bible has said in Deuteronomy chapter number 32 from 44 down 47. Moses came and spoke all the words of this song in hearing of people with Joshua, the son of Nun. When Moses finished speaking all these words to all Israel, he said to them, set your hearts on all the words which I testify among you today, which you shall command your children to be careful to observe all the words of this law, for it is no idle word for you, because it is your life, and by the word you will prolong your days in the lands which you cross over the Jordan when you possess. So the word of God prolongs your life, your days. Mee maatii keessaniifis yaada. Think for your family. Yeroo narraa buddeen nyaatanii buluun ulfaateera miti. Now is a difficult time. Akkamitti akka isaan sin barsiisanis
akkamitti akka isaan sin gargaaran jaraafis yaadaa even for daily bread, ofiifis yaadaa when they are teaching you mana waaqayyoo keessattis bu'aa buusuun qaba jedhaa yaadaa with all treasure they have. waldaan waa sinirraa eegdi maatiin sinirraa waa eega biyyis waa eega sinis ofii ganaa waa taatu malee akkasumatti haftu miti yaadaatti Think for the church. Think maaliin for an the dabarsaa jira jedhaa yeroo koo jedhaati yaadaa because dubbiin kun isiniif jireenyadha the dubbii waa'ee baasuudha dubbii sin qajeelchuudha dubbii waa'ee hin baafne miti dubbii kanaan jedhe Museen Yordaanos gama laxxaniittiin biyya dhaala keessan keessa maal taatu ittiin jiraattu wala sagaleen tokko kanatti tolu Ximootewoos 4:8 irraa nama waaqayyoo ta'uun jedha waa baay'eef nama gargaaradha isa ammaafis isa dhufuufis abdiin isa keessa jira jedha gaafa nama waaqayyoo taatu lafarratti duwwaatti gargaaramta miti du'a gara sittis gaaraantii jireenyaa qabda nagama nama waaqayyoo ta'uun intala waaqayyoo ta'uun mucaa waaqayyoo ta'uun saba waaqayyoo ta'uun lafarratti duwwaa miti du'a gara sittis Yordaanos gama ceetaniitti hin jiraattu lafa duwwaarratti si gargaara miti biyya waaqarraattis gaaraantii keeti sagaleen kun this word of God is guarantee for your life both in heaven and even now as you are living in this world. Let me instruct you because the word of God is an instructor. You shall prolong your life with it. Think for your family. Think for your country. Think for the church because they are all waiting for you. dubbiin kun jireenya keessan waan ta'eef eessa kaadhaa jedhaan Put this garaa word keessan keessa kaadhaa where? In your heart. ergaa Yohaannis 2:24 eewunnaa dubbisa dafee Can I have somebody to read for me first naa John? dubbistaa mee dubbisi mee dhaggeeffadhaa Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan garaa keessan keessa haa garaa jiraatu. keessan keessa haa jiraatu Wanti- ameen jedhaa Ameen. irran deebi'a ameen jedhaa Ameen. wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan eessa jiraatu garaa keessan keessa Wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan Garaa garaa keessan- keessan keessa yoo jiraatu isinis ilmichaaf abbicha keessa hin isinis jiraatu. abbichaaf ilmicha keessa jiraattu innis immoo isin keessa Hin jiraatu. jiraata haleluuyaa wanti isin jalqabaa jalqabdanii dhageessan yoo isin keessa jiraata isin abbaa keessa ilma keessa ilmis abbaanis isin keessa waaw biyya lafaa keessa jiraattee biyya lafaan taatu gaafa sana fooniin lafarra deemta garuu waaqayyoon keessa jiraatta addunyaa maraate keessa teesseetu addunyaa nagaa geggeeffatta gaafa sana dhageessu mana barumsaa maraate addunyaa maraate iddoo maraate hundumaa keessa hin maraattu wajjinati maaliif yesuus si keessa waan ta'eef If you can read the Bible, gabaa maraate keessatti hin maraattu ati gabaa qullaa buusee dhaloota qullaa buusee wajjin qullaan buuftu gaafa sana yesuus keessati yesuusoo si keessa gaafa sana if you can read the Bible, if the word of God is in you, you shall live in the Father, you shall live in the Son, and the Father and the Son will live in you. In that time, you will create a healthy atmosphere within the crazy atmosphere. Within the crazy market, you shall live in peace. Within the crazy situations, you shall live peacefully. uffata addaa uffachuun namarraa addanuun godhu Our wearing of special garment will not guarantee for our speciality. mana gaariitti waan galleef addan taanu dhalootarraa Or we will never be isolated because we are living yesuus nu wajjin jiraachuun garuu haddanu godha ni haddana godha jedha ayyaati in an isolated house. But what makes you different or what makes you different is living with Jesus. addanama godha It makes you special. yesuus nama wajjin jiraachuun maal nama godha addanama Living of Jesus with you makes you special, addanama godha makes you different. yesuus keessa yesuus sin keessa When Jesus lives in you and when you yesuus live si keessa ati in Him. yesuus keessa Jesus in you, you in Jesus. seera isaa kan halkanii guyyaa yaaduudha If you can teessee meditate kaatee ciiftee kaatee laws day and night, amma fudhatanii ilaaltan tokko gaafa dhaqee rafu amma namni baay'een amma fudhatanii ilaaltan chaatii irra jira jettuni amma inni kaan ammas amma 7-8 chaatii irra taa'u sana taa'ee miti maal ta'eeti rafee ganama akka lafti bari'an immoo gooftaa iddoo nagaa na ushilleetu hin jedhin chaatii irra jira ammas
achumaan chaatii ta'e hafa. Kana yaadin taane gaafa sammuutti sin galu irriba nagaan qabdanii, bifa nagaan qabdanii, mul'atan qabdanii, hojjechuun dandeessanii, raataa taatu dhaloota yookaan akka markaba kompaasiin qabdee taatu garatti adeemtan hin beektan, waan gootan hin beektan. Kottaa hin dhageessu yoo ta'e siniin kadhadhamman sinii wajjin jiru sagantaa kanatti har'a duwwaatu hin taane Waaqayyo akka inni nama sin godhu. Nama ta'uun buddeen nyaatanii baanii galuudhaayi, uffatanii deemuudhaayi. Namni isa keessaati, eenyummaa isa keessaati malee isa bakkee kana miti. The genuine identity of man is not his physical appearance, but his inner wise. And today I will pray for you that you shall be man with your inner wise. Amba afurri biyya lafaa kun nama to'achuun isaa baay'ee akka salphaatti nama to'atama. Afurri inni kan biyya lafaa kun. This worldly spirit controls easily. Mitiin jedhe. Isn't it? Yes. Afurri inni biyya lafaa kun nama to'achuun salphaatti. It is easy for the worldly spirit to control you. Amba faashinii mti kun macaafarra jiraayi. Can you get this passion from the Bible? Eksi qaba. Is there a Bible verse? Har'a yoo arge har'a namni isa ta'uuf hin ariifata moo ariifatu? But you are running after passion. Mataa kana yoo si dibe siifam. Gurratti nan yoo si dibe hin jedhe. Eessa argite dibatte? Maal si godha amma gar tokko abiddi gube fakkaate? Maalitti qabdaa? Nama faashinii ta'uudhaaf dafee waa mitire nama Waaqayyoof ta'uuf yoo akka sariifattan maal ta'a? Ameen. Raajii ta'uuf, faarfataa ta'uuf, lallabaa ta'uuf, isa lafarraas dooktarii waan gurguddaa ta'uuf yoo akka sariifattan. Baay'ee wayii abjuu keessanii luma taatu. Waan abjuuttan sana luma taatu. Mee warra abjuu qabdan jirtu as keessa? Iluma taata isa sana. Mee nan taajara iyyaati. If you can dream it, you can make your dream to come to pass. And that is why today I encourage you to dream big, to dream, to be prophets, to be wise men, to be doctor, rather than to be fashion follower. Kota garra kamne wagona. Let's do Eriya something. Facebook nifna. Let's quit. Michuu macaafaaf michuu Yesuus kadhannaan dubbii Waaqayyoo dubbisuun ataanu jedhe. Waadaan galtu. Arraan booda jireenyi kee kan haaraa jireenya haaraa ta'u siifan kadhadha. Kana badhaan kadhanna Waaqayyoon. So if you are agreeing to what I am teaching and what I am telling Dhibaa'ummaa afuuraa ofirraa oofaam. Rebuke. Akka macaafan dubbifne isa sin dhibeessu. you, that laziness Akkan kadhanne isa sin dhibeessu. against your study Afuura Bible, dhibaa'ummaa. that spirit of laziness, Yeroo keessan Waaqayyo wajjin macaafa wajjin akkan dabarsine isa sin godhee dhibaa'ummaa sinitti naqee garuu feesbuukiif waan adda addaaf aktiivii isa sin godhu. Isa waan dhimma baasuuf immoo saddanasii leezii sin godhu. Ofirraa abboomaa kadhadhaa. Daqiiqaa lama sinii kenna. Sammuu keessan bilisa baasaa. set your mind free from that spirit of busyness Bilisa which baasaa sammuu keessan. has been making your mind busy of social media. Sammuu keessan bilisa baasaa kadhadhaa. Now free your Afuura mind. Waaqayyoon na hiik jedhaa kadhadhaa. Na hiik jedhaa kadhadhaa. Pray to the Lord. Say, Callumattanii dhaabatinaa waanuma beektan dubbadhaa yoo kadhannaa siniin galu ta'ellee. oh, the Son of God, the Spirit of God, set me free. Kadhadhaa. Pray. Salute. Karada. Say to the Lord, oh Lord, set me Dubbadhaa harka mirgaa mataarra kaa sammuu keessan kana bilisa baasaa. free. Release your mind. Free this your mind. Release your mind. As you are putting your right hand over your head, Ofirraa adda baasaa waan sin to'atee jiru. separate Humna the power, baa'urmaa. the power of the Humna strange, baa'urmaa sammuu si to'atee jiru. Ofirraa adda baasi. strange power Ofirraa adda baasi. Ofirraa adda baasi. control your mind. Now separate it from your mind. Ofirraa adda baasaa. Ofirraa adda baasaa. Separate it from your mind. Ofirraa adda baasaa. Ofirraa adda baasaa. Separate it from your mind. Humna sammuu koo to'ate narraa rukuteedha Waaqayyoon kadhadhaa. Harka mirgaa mataarra kaa ofirraa dhaa. Waan kadhatana dhowwe. Waan mul'atan harkaa gate. Waan abjuu koo qabe. Waan pilaaniin harkaa gate. Ofirraa.
ofirraa. Rukutaa ofirraa. Rebuke it from your mind now. Rukutaa ofirraa. Rebuke it from your mind. Waan jilba koo qabe akkan hin kadhanne. Spirit of hindrance. Waan hafuura koo nyaate. Holding my knees. Qinqanii hafuuraa. Devouring my spirit. Rukutaa ofirraa. Rukutaa ofirraa. Rebuke it. Rebuke it. Rukutaa ofirraa. Rebuke it. Rebuke it. Waan fayyaan, waan nagaa, waan abjuu keessan nyaate. Spirit Mul'ata holding sinirkaa gate, abjuu sinirkaa waan gate. your dream, your vision. Rukutaa, 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 rukutaa hin dhaabbatinaa. Your Rukutaa. life. Rebuke it. Rukutaa. Your spirit be broken. Rukutaa. Rebuke them. Bilisa baa humna dhiiga Yesuusiin. Be set free by the power in the blood of Jesus Christ. Abbaa jedha na wajjin. Lord, Ani dhala keeti. I am your son, Na ilaali. daughter. Ituun beekuu. Look at me now Ituun hin beekin. for the Cubbuun godheef. sin I committed. Araara naa godhi. Unconsciously Har'a nan deebi'aa. have mercy on me Natti deebi'i. and return to me. Qalbii koo naa deebisi. Renew my heart. Sammuu koo naa deebisi. Restore my mind. Ayyaana kee naa ergi. Send your grace for me, Qullaa ta'een jira. for I am naked now. Ayyaana kee naa ergi. Send for me. Na fayyis. Heal me. Na hiik. Set me free. Mul'ati koo adeebi'u. May my vision be Abjuun restored. koo adeebi'u. May my dream be restored. Kadhadhaa, 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 kadhadhaa sinii kadhadhaa sabooda. Now keep on praying, praying. Keep Kadhadhaa. on, pray. Keep on praying. Kadhadhaa Waaqayyoon. Pray to the Lord. Speak loud, ol fudhaa dubbadhaa. Achum kafar. Pray, 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 pray. Aliu. Pray to the Yeroon Lord. kun yeroo simbilisa baatan waan ta'eef kadhadhaa. For this is your time to be Abjuu free. keessan diin harkaa gadhiisisaa. Set Nagaa your keessan peace gadhiisisaa. free. Your peace free. Release your dream. Gadhiisisaa. Set your dream free. Set your vision free from that hold of the Erga strange. abbaa ormaa, humna abbaa ormaa, bittaa seexanaa, Power of the strange. amala biyya lafaa, amala addaamummaa, waan jireenya kee to'atee, Adamic nature. kadhannaa sirkaa gatee, jireenya sirkaa gatee, abjuu sirkaa gate. Holding your life. Irraa siikeera dhiiga Yesuusiin. I set you free from it. Irraa siikeera. I set you free from it. Irraa siikeera. I set you free from Irraa it. siikeera. I set you free from Irraa it. siikeera. I set you free from it. Hiikeera abjuu kee. Hiikeera jireenya kee. Hiikeera sammuu kee. Hiikeera bara kee. Hiikeera. 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 I set you free. Harka mirgaa mataarraa hin buusinaa. Waaqayyo sammuu namoota baay'ee fayyisa galgala kana. Put your hand over your head, for God is about to set Hojii you. namaatiin hojii warra xibaartuu na ta'u. Amala hiriyaa na ta'u. Those who were Suusii tempted adda addaa na ta'u. by different Waan addictions. sammuu kee qabee garsi garboomsee Waaqayyoof akka hin taane mul'ata keefis akka hin jiraanne waan si godhe. Harkaa si baaseera dhiiga Yesuusiin. Godliness. Bilisa ba'u sammuun kee kun. Be free right Be now. free. Be 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 free. May you be Nani ka free. sammuu kee. Nani ka qabaa diina harkaa sammuu kee hin baase. Qabaa jalloota harkaa. Amala hin taane harkaa. Suusii harkaa. Biyya lafaa harkaa. Addaamummaa harkaa. Amala addaamummaa. Jireenya addaamummaa. Amala isa doofaa sana. Amala isa du'aa sana harkaa. Bara kee nan baasa. Sammuu kee nan baasa. Qabaa si qabee jiru. Qabaa abbaa ormaa. Qabaa si to'ate. Abjuu kee hidhee. Jireenya kee hidhee. Mul'ata sirkaa gatee. Ofiif akka hin taane. Maatii keef akka hin taane. Deebitee biyyattis maatittis ba'aa akka taatu. Waan si godhu. Harkaa si baaseera. Harkaa si baaseera. From that hold. Afayyu sammuun kee. Afayyu. 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 May your mind be healed.